irraa madde jechuudhaan koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Miidhaan mirga dhala namaa dhaqqabuudhaaf itti gaafatamummaan eenyu akka ta'e adda baafamee mirkaneessamuu qaba jechuudhaanis dubbatee jira koomishinni kun. Itoophiyaa keessatti kun adda baafamee beekamuu itti gaafatamaan eenyu akka ta'es beekamuutu rakkoo mirga dhala namaa fooyyessuu danda'a jedha dhaabichi. Koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa dhaabbatoota mirga dhala namaa kanneen biroo biyyattii keessa jira wajjin ta'uudhaan yeroo duraatiif guyyaa mirga dhala namaa kan ayyaaneffatu ta'ullee beeksisee jira. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa tujubeetu dhiyeessa. Addunyaa irratti waggaa waggaan kan kabajamu guyyaa mirga namaa kan ilaaleen dhaabolee mirga namaa kanneen biroo waliin tuuta oduuf ibsa kan kennan Komishinar mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalaa akka jedhanitti qabiyyeen mirga namaa har'a Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru wayyaa'aadha jedhan. Biyyattii keessatti boqonnaan siyaasaa jijjiirameera dhimma jedhu laalchisee adda addummaa yaadaaf kabajaa qabaachuu kan ibsan Daani'eel akka amantii isaaniitti jijjiiramni jiraachuusaaf kanarraa kan ka'es haalli qabiinsa mirga namaa fooyya'eeraa jedhu. Kana jechuun immoo rakkoon mirga namaa martinuu hiikameera jechuu miti. Innumaayyuu rakkoo mirga namaa hamaa ka jedhamu jiraachuusaaf kunis maal waliin akka wal qabate innaa ibsan. አብዛኛው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው የሰብአዊ መብት ቀውስ ከግጭቶች ጋር በተያያዘ irra hedduu amma Itoophiyaa keessatti kan uumamee jiru rakkoon mirga namoomaa sababaa walitti bu'insaatiin kan uumamudha. Walitti bu'insa kanaanis lubbuun namoota hedduu baduu, qabeenyaan manca'uu, qe'ee ofiirraa godaanuu fi qaama hir'achuu kanneen fakkaatanitu mul'ata. Rakkooleen mirga namaa biyya kana keessatti mul'atu ijoon isaan kana natti fakkaata. Akkaataa kanaan dura irra deddeebi'ee dubbadheetti kun ba'ii rakkoo siyaasaa keenyaati jedheen amana. Rakkoon siyaasaa kun furmaata waan hin argatiniif rakkoo uumame waan ta'eef kanaanis hundeedhaa yoo furame malee furmaata siyaasaa yoo furmaata argate malee gama biraatiin furmaata argachuu hin danda'u siyaasa furaa jechuudhaan irra deddeebine dubbataa turree jedhu. Kanaaf jecha walitti bu'iinsi bakka adda addaatti innaa uumamu kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan komishinarichi beeksisaniiru. Kanneen akkasii ittiin gaafataman taanaan ammas rakkoon kun irra deddeebi'uun mudataa jedhan. Poolisiif abbaan alangaa humna namaaf faayinaansii murtaawaa waan qabaniif sochiin isaaniis saffisa barbaachisaa ta'een deemaa akka hin jiraanne hubadhaa jedhan. Yeroo 71ffaadhaaf barana muddee 10 kan kabajamu guyyaa mirga namaa addunyaa gama laaleen komishinarichi tuuta oduuf ibsa kennaniin ayyaanni kun Itoophiyaatti kan kabajamu mata duree dargaggummaa nagaa kabajamuu mirga namaa jedhu jalatti akka ta'e ibsaniiru. Kana waliinis nagaaf kabajaan mirga namaa Itoophiyaa keessatti danqaasa mudatan carraanni qabuuf milkaa'ina isaa ka jedhu irratti waraqaan marii ka dhiyaatu ta'ullee dubbatanii jiran. Guyyaa mirga namaa addunyaa Itoophiyaa keessatti kabajamu baranaa kan adda godhu jedhan Komishinar Daani'eel Komishinni mirga namaa Itoophiyaa keessa kanneen jiran kanneen biroo dhimmootiin mirga namaa irratti hojjetan dhaabolee waldoolii siivilii hawaasa hafuura tokkoon waltaanee hojjechuudhaaf gamtaadhaan qophee godhachuu keenyaa jedhan. Komishinichi kana dura waldoolii siivilii hawaasaa waliin hariiroonni qabu gaariin turre jedhaniiru. Muddeen 10 guyyaa tokkummaa mootummootaatti seerri mirga namaa bara 1948 tti beeksifame ta'uun ni yaadatama. Tuuta oduuf ibsa kenname kan Komishina mirga namaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan waldaa seeraa kan dubartoota Itoophiyaa, waldaa ogeessota seeraa kan mirga namaa, gamtaa mirga namaa Itoophiyaaf gumiin mirga namaa Itoophiyaa irratti hirmaataniiru jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerra. Manni murtii waliigalaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa ragaa ofirraa ittisaa obbo Barakat Simoon dhiyeeffatan dhaggeeffachuudhaaf sadaasa 30tti beellama qabee jira. Gabaasaa Asteer Misgaanaw Bahar Daar argite ammas tujubeetu dhiyeessa. Manni maree waliigalaa naannoo Amaaraa ragaa ofirraa ittisaa obbo Barakat Simooniif obbo Taaddasa Kaasaa dhaggeeffachuuf kataa'e ta'us himatamaan tokkoffaaf lammaffaan ragaa namaaf galmee waan hin dhiyeeffataniif yeroo biraatti akka dhiyeessan ajajee jira. Keessumaa abukaatoon obbo Barakat faa ragaaleen ofirraa ittisaa barbaachisaa ta'e har'atti ga'uu fi waan hin dandeenyeef guyyaa beellamame ittaanu dura akka dhiyeessinu nuuf haa eeyyamamuu jechuudhaan mana murtichaa gaafatan. Abbaan alangaa sababaan dhiyaate fudhataman qabu jechuudhaan komee dhiyeessus yeroo gabaabaa keessatti galmeewwan san dhiyeessa taanaan garuu kan hin mormine ta'uu beeksiseera. Abukaatoon himatamaa sadaffaa kan obbo Daani'eel Gizaaw galmee
fuula 150 qabuuf ragaa nama 6 keessaa 3 dhiyeessanii ragaa ofirraa ittisaa dhiyeessuuf yaalanis abbaan alangaa ragaaleen martinuu wal faana dhiyaachuu qabu sababiinsaas kanneen har'as dhiyaatanii fi hin dhiyaanne walirraa hubatanii ragaa ba'uu waan danda'aniif haqa jal'isuu danda'u jechuun falme. Abukaatoon himatamaa falmii abbaa alangaa waan hin fudhatiniif manni murtii sagalee yayyabaan ragaan himatamaa sadaffaa walfaan akka dhiyaatan jechuudhaan ajaja kenneera. Manni murtichaa dhumarratti tokko hanga 3tti kanneen himannaan irratti dhiyaate obbo Barakat Simoon, obbo Taaddasa Kaasaaf, obbo Daani'el Gizaaw ragaalee ofirraa ittisaa galmeef namaa qabna jedhan muddee 30 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dura akka galmeessisan ajajeera. Manni murtichaas ragaa ofirraa ittisaa himatamtootaa dhaggeeffate. Bishaanii jabaatee akka ho'u gochuudhaan handaara galaana biyyootii gaanfa Afrikaatti rooba dabalataa lafarratti akka argamu godhaa jedhu hayyoonni. Gaanfa Afrikaa keessatti namoonni miliyoona 3 ta'an roobaaf lolaa bishaanii akkasumas lafti citee galagaluu isaan torbanneen dhiyeenya kanaa keessa rakkataa jiru. Namoonni hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u walakkaa akka ta'an Keeniyaa keessatti naannoo sana qurxummii qabaa ka ture. Guyyaa 3 odola xiqqoo keessatti qabamee ega ture booda baraarsameera akkas jedhu. I'd gone there on Friday for fishing. Qurxummii qabuudhaaf jimaata darbeen gamas deeme. Yeroon achi deemu bishaan tokkoyyuu hin turre. San booda bishaan hatattamaan guutee garagale. Daqiiqaa 2 keessatti bishaaniin marfameen ce'uu dadhabee jedhe. Manneen diigamanii oomishnis manca'e. Daandilee fi riqichi caccabanii gandeen baadiyyaa dhaqqabuu akkasumas gargaarsa geessuuf rakkisaa ta'e. Jiraattonni gandeen ofiirraa lolaa bishaaniin liqimsaman gadhiisanii gara lafa gogaatti dheessan. Namni haadha warraasaa dhiyeenya kana awwaale lolaa bishaanii kun reeffa haadha warraa koo awwaala keessaa baasuu mala jechuudhaan sodaa qabu dubbata. Maybe today, when more water Tarii har'a bishaan dabalaa ennaa dhufu reeffa haadha warraa koo awwaala keessaa baasuu malla. Awwaala isheerra dhagaa gurguddaa keenya jirra. Kunis saanduqi reeffa ishee baatu lolaa bishaanii jabaa ta'een akka hin baane dhorkuufi jedheera. Guutummaa kutaa sanaa hanqinni nyaataa mudatee jira. We don't have farms to cultivate. Lafa qonnaa midhaan irra facaafannu hin qabnu. Loon keenya iyyuu lolaa bishaanii waan fudhatamaniif rakkoo guddaatu nu argateeraa jedhe. Roobni hamaan Sudaan kibbaa mudate lolaa bishaanii hamaa geessisuudhaan hawaasa duraan hokkara dheessuudhaan manaaf qeerraa godaane ammas dabalee akka godaanu dirqisiisee jira. Waajjirri tokkummaa mootummootaa ka Sudaan kibbaa Akooboo keessa jiru. Uummata miidhame kana kuma hedduu ta'e tajaajila bu'uuraa kennuuf ijibbaataa jira. This area here is being low-lying. The water's coming down from Ethiopia as well. Teessumni lafa iddoo kanaa gadi jedhaadha. Dabalataan lolaan bishaanii Itoophiyaarraa gara keenyatti gadi yaa'aa jira. Dhugumaan kun waan gaddisiisaadha. Achitti deebinee jaarmayoota gargaarsa arjooman waliin dubbannaa jedhan. Sagantaan nyaata addunyaa gargaarsa nyaataa hanga tokko karaa jaarmayaa Biriteen keessa maadheeffate Oxfam jedhamuun ergee jira. Garuu bakka bu'aan tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa keessa jiru akka jedhutti gargaarsi barbaachisu isa eenyuyyuu yaaduun oli. Yes, we can provide emergency support now, but these people relied on... Eeyyee gargaarsa tattamaa amma kennuu dandeenya. Garuu uummanni kun waggoota dheeraaf oomisha ofii irratti hirkatee jiraataa ture. Oomishni kun amma akka hamaatti manca'uu waan maluuf nyaata xiqqootu jiraata. Kun immoo waan ittiin jiraatan qabaachuu irratti rakkoo fida. Kanaaf nyaata gargaarsaa alarraa dhufuu irratti caalaa akka hirkatan gochuuf deemaa jedhan. Biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti baatii onkololeessaaf muddee keessa roobni jiraachuun beekamaadha. Garuu akkas hin heddummaatu jedhan. Hayyoonni saayinsii bishaan roobaa haala addaan heddummaachuu kanaaf ho'a bishaan galaana Hindii komatu. Kunis ho'i bishaanii dabaluun hurka uumeerraa bishaan roobaarraa argamu itti fufiinsaan akka heddummaatu godhee jechuudhaan dubbatu. Oromoo kaartuum jiraatan akka jedhanitti baqattoota keessumaa lammiin Itoophiyaa ta'an dhimma waraqaa eenyummaa dhabuu isaaniitiin hidhuun kun ji'a 3 jalqabe. Ka'umsi waan kanaas waajjirri immigireeshinii biyya Sudaan waraqaa baqattoota kanaaf yeroo naarsuufii dhabuudha jedhan. Obbo Ahmed Abdullahi Abubakar baqataa Oromoo Sudaan keessa ganna 8 oliif jiraatanidha. Amma rakkoon nurra jiru mattaa gaaffaafadha jechuudhaan poolisiin biyya naa waliin galuudhaan baay'ee rakkoo nurra gaggeessaa jiru. Dubartoonni ulfa qabu mucaan takka amma duutee jirti.
odoo taraa eeggataa jirtu dhaabbattee isiin geenye achitti ulfa turtee kuftee achitti hoggaasuu sana dheetu duute. Lammaffaa mattaaqaa ni gaafatta waajjira mattaaqaan irraa bahu yeroo dheeytu birri in kaffaltaa waraqaan dhageessii kannu hoggaati baatee deebitee fudhatta siin joo deemtee katamaa kaartumii keessatti yeroo ta'u siin qabamta kunoo birri kafaladhee jira eeggataa jira mattaaqaan aggaa bahu gizeette waraqaan siraa fudhamee ciramaa makiinarra si baasuu hin fe'amta ammaas mana hidhaa deemtu mattaaqaan achi gabbahan jiru amma ijoolleen baay'een kan andurumaan kan soba kan hudaa jidhaa jiru baay'eedha garuu ammaa fan akkasitti harkarraan qabu hammana baay'ina isaanii jee waliin murteessan qabu baay'inaan jiru gara 10,000 lakkaamu hidhaan amma namni baay'een kan haati mana isaa hojjetee innis hojjetu mana galee jira namni hojiirraa sodaadhaaf dho'isaadhaan bahaa kan halkan makiinaa kireeffatee hojii dhaqee halkan ammaas gara hojiirraa deebi'aa gabbahee ol deebi'u baay'ee rakkootee jira kaartum keessa. Baqataan Oromoo kaartum jiraatu kan waan baqattoonni keessa jiran VOA'f hime Ahmed Abbaa Giddiiti. Baqattoonni waraqaa eenyummaa jedhame baafachuuf hedduu carraaqanus waajjirri waraqaa kana namaa kennu garuu danqaa uumeera jedha. Bisaaqaan kun paaspoortii miti, ikaamaa miti waan sanuun galle beeytee lammiilee Itoophiyaaf Eertiraa qofaaf kennama bisaaqaan kun. Mootummaan kan keenya imbaasiin akka waan kana sirreessu deddeebinee itti iyyannee turre Salamaawii Salfii baanee itti iyyannee turre hin sirreessina jedhu dhumarra garuu tarkaanfii nurratti fudhatanii poolisii nurratti bobbaasuudhaan amma immoo yeroo hunda deddeebinee itti iyyina wama takka furmaata tokkoomti kaa'een jiru. Haa ta'u egaa bitaakaa nam tokko namni biyya ormaa jiraatu bitaakaa baafachuun isaa dirqama garuu birrii 3,500 birrii 3,500 sanaan dhatti baafachuu hin dandeessu. Achi sa'aatii meeqa ilaa hamma yawwanaa kan ji'a shan achi dhaabate jira maal jetta. Ahmed baqattoonni magaalattii keessa jiraatan bakka hedduutti to'annoo jala akka oolaa jiran dubbata. Kaartuun jireefiin tokkoffaan fakkeenyaaf jireefiin bakka qubattoonni ilmaan Oromoo hedduu jiru jireefiin baharii isaa argishiraa. Baharii yennaan jira kadiroo arkawayitiin hundurmaaniin umbadda naannoo magaalaa Suudaanii magaalaa Kaartuum hunda isaa keessa bakka jirree afanan jiru. Bakka hundaa qabamaa jirani bakka hundaa yoo dalatii irraa dhabani bakka ijoolleen maali jiraatan hin beekan ijoolleen abashaa kireeffatanii jiraatan hin beekan keessaa irraan galaniiti nama qabu keessaa irraan galanii yoo barriin cufaa ta'e. Wallahi lakkoofsa nama hidhamee hin beeku yoo bahuun hin danda'amu yoo biricha kaffalame malee yoo birri 15,000 yookaan 20,000 kaffalte hin baata yoo kana hin kaffalle immoo eenyuun si baasuu hin danda'u. Ijoolleen walumarraa liqeeffatanii kaffalu inni qabu inni hiriyaa qabu inni ofii isaatii qabu waan qabu hundatti liqeeffatee dhiigeessee kaffala. Maati jiree tokko hidhaa seentee jennaan namni lammaffaa namaa wal arguu hin dandeessu. Tokko fuudhee gurbaan tokko wallaanuma kan keenya torbee inni intala fuudhetti qabame lafa hojiiti. Lafa hojiiti qabamee dhaqee 20,000tti murtaa'e 20,000 qabu. Qabameera jechuu haati manaa dhageessee mushurraadha. Naasuudhaan onneen cittee duute. Walla kooti. Duutee jennaan haadha manaatii yadduute dhaqeen qabalee dhufa innaan didin baasuuf maa itti agarra. Baqataan Oromoo kan yaada isaa VOA'f hime kan maqaan akka dha'amu hin feenis dhiyeenya kana Kaartuum naannoo Omdurmaan jedhamutti qabame akka hidhame sana boodas immoo paawundii Sudaan 20,000 kaffalee akka bahame. Baqataan kun waraqaa eenyummaa waan hin qabnee fi hojii rifeensa mataa hojjetu dhaabee manatti galuullee dubbate. Baqattoonni yaada isaanii nuu kennan dhaabbanni baqattoota gargaaru UNHCR nuuf hin birmatu jechuun komatu. Fagoodha UNHCR irratti hidhattee iyyachuudhaaf wanta akkasii gochuu hin danda'u harka jalaa jira UNHCR biyya kana sobduudha. Injiru kana hamma ammaatitti eega biyya na keessatti dhaabbanni biyya alaa kan baqattoota keessummeessuun agarreen hamma ammaatti warra lammii biyya na gargaaruuf warra nyaata addunyaa warra NGO uummata biyya na gargaaruuf iddoo nyaataa rakkinni nyaataa jiru zooru malee hin agarreen ammaattan. Baqattoonni Oromoo lameen Mohaammed Abdullahi Abubukarii fi Ahmed Abbaa Giddii waraqaa jedhame kana haga paawundii 6,000 kaffalanii akka baafatan dubbatu. Haati warraa isaan lameenuu garuu kaffaltii kana kaffaluu waan hin dandeenyee fi waraqaa galmee haga yoonaa hin arganne. Mohaammed yoo dubbatu haati warraa isaa hojii buna verandaa jalatti gurguru galmee waan hin qabneef jecha darara poolisii sodaattee dhiiftee jechuun dubbata. Rakkoo baqattoonni keessa jiran kana jaarmayaan baqattootaa UNHCR gaafatameera. Dhaabbatichatti qindeessaa saba imaalee idil addunyaa akka ta'an Roonaald Shoowenbaawar UNHCR kadamee Kaartuum hojiirra akka jiru torbanittis guyyoota 5 fi baqattoota gargaarsa fedhan akka gargaaru himan. Kanaanis jaarmayichi baqattootaa fi gargaarsa maallaqaa kagalmee fi carraa barnootaa laachuu akka taasisullee himani. Komii baqattoonni mootummaarraa galmee dhorkamne jedhuuf yoo deebii kennanis seerri Sudaan baqattoonni galmee kan akka gaafataman hin ajaju poolisiin biyyattiis waan seeraan alaa hojjetaa jira jechuun qeeqani. Warreen kumaan lakkaa'aman kan mana hidhaa jiru jedhaman dhaabbati keessan akkamitti ergaaraa jechaan gaafatamanis
UNHCR waajjira baqataa mootummaa Sudaan waliin ta'uun akkuma duraanii abukaatoo ergee mana hidhaa sakatta'ee baqattoota kana gadi lakkisiisuu itti fufaa jechaan dubbatan. Pireezidaant Tiraamp akka taayitaarraa buqqisaman dhiibbaan dimokiraatonni miseensonni mana maree godhan har'a sadarkaa ittaanutti darbee jira. Akka sagantaa har'aatti hayyoonni heeraa 4 dhiyaatanii hoogganoonni hangafni dur seera pireezidaantii taayitaarraa buqqisuu baasan maal yaadanii akka baasaniif himannaan amma pireezidaant Tiraamp irratti dhiyaataa jiru ulaagaa seerichaa kan guutuuf hin guunne ta'uu ibsaa kennuuf jiran. Ka dimokiraatonni sagalee irra jireessa keessaa qaban koreen murtii seeraa kan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets piroofeesaroota seeraa 4 jechuun Nohaa Fedman Yuunivarsiitii Harvard irraa, Paamela Karlan Yuunivarsiitii Staanford irraa akkasumas immoo Maayikil Geeraart Yuunivarsiitii Noorz Kaarolaanaa irraa akka dhiyaatanii deemsa qorannaa kana Tiraamp ulaagaa seeraa buqqisaa sana guutuu dhabasaa xiinxalanii dubbatan gaafatamuuf jiru jedhamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp muummicha ministeeraa Kanadaa Jastin Trudeau hoogganoota biyyoota miseensota neetoo kaan waliin isaan amachuurraa kan ka'e nama fuulan lamaa jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Pireezidaantii Tiraamp haasawaa hin karoorfamiin gaazexeessota waliin godhan irratti Kanadaan itti gaafatama buusii maallaqaa neetoo irra jiru guuttataa hin jettu jechuu isaaniirraa ka'uudhaan waa'ee haasaa karoora hin qabne ka pireezidaant Tiraamp waan dubbataniif jecha kana balaaleffatan pireezidaant Tiraamp.